wanti yeroo baay'ee na yaachisu maani beektu yeroo hedduu yeroo irra deddeebi'ee yaadu waa'ee jireenya kee isa birooti. Yeroo amma akkatti kophaa jiru kana waan hedduu bitadhaa, waan hedduu dibadhaa, waan hedduu fayyadamaa, shaampoo ayinataan, koondishinaar ayinataan, dibannaa ayinataan dibadhee fayyadama. Kophaa kiyyatti wanti natti dhagahamu takka illee hin jiru. Kiraan mana se'oo qaala illee homaa natti hin fakkaatu. Jireenya kee isa borootiif immootu gaafa ilmaan horadhee, gaafa ijoollee godhee, waan dibadhu kana bitadhamoo ijoollee tiyya jiraachisamoo ofii kiyyaa jiraadhamoo jedhee waan boruu yaaddoo jiramee namoonni akiyyaa jechuudha. Akka kiyyatti jireenya keessan kan birootiif umurii keessan kanatti yaaddamee fakkeenyaaf namni akiyyaa jechuudha. Wallaahi isuma dhugaa isin jechuu jira. Ati jechuudha yoo har'a jechuudha har'a yoo burii keetiif waa'ee ilmaan keetii yaaddee bor jireenya keessan akka itti jiraattu beekuu dandeessa. Jireenyi amma nuti keessa jirru jireenyi siingilii kuni jireenyi leexaa kuni jireenya miti. Waan feete nyaattaa, waan feete dhuuyida, waan barbaadde ayinataan nyaattee dhuuyida, homaa sitti hin fakkaatu. Garuu immoo gaafa heerumtee faamilii godhattee waa'ee ijoollee keetii yaadda. Ijoollee kee nyaachisuu, obaasuu, uffisuu irratti mee namoonni akiyyaa jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhee namoonni akiyyaa waan sana irratti yeroo hedduu sammuu keessan tiingi uf gootamee fakkeenyaaf uf yaadadha. Namoonni tokko ni jiru jechuudha. Kan ammuma tanaa'uu jireenyi siingila soo jiraatu jireenyi nutti ulfaatee jireenyi maal ta'ee jedhu ni jiru jechuudha. Namoonni akkasillee ni jiru. Kuni jireenya miti gatii ta'eef kuni jireenya jechuun jireenyi siingiliidha. Jireenya raahati. Garuu siingilii kanarraa jechuun namni kamuu ba'uu nama yaada. Yoo rabbiin of duratti abbaa mana keetii ka dalagatu ka tattaafannaa dalagaa irratti jireenya ofiitiif siif yaadee atillee akkasitti isaaf waliif yaaddanii akkasitti wal jiraachisuu danda'anii jireenyi qaala'eetii jira. Dhugaa dubbachuuf jireenya jechuudha biyya keessallee biyya birallee biyya alallee jechuudha. Yaaddoo keessa nama naqeetii jira. Hamma yoomii akka akkatti qaaliin kun itti fufuu fi hamma yoomii jireenyi widdiin kun akka akkatti jiraatu rabbi beeka. Rabbiin jiru hundaanuuf haa laaffisu. Kanuma kan na yaaddisuu jiru ana kana jechuudha. Yeroo baay'ee bira kutee nama ijoollee tiyyatan birootiifis da'uufuu dirri ulfaa miti moo maali jedhan dhiira. Akkasanii asoo gara bultiitti seeniin kana yaaddaa. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee yeroo ciisoo yeroo taa'u kana yaaddaya of yaadadha. Shamarran keenya of yaadadha. Warroonni of dagattanii hanga ammaatti fedhii lubbuu keessanii jala deemtan of yaadadha. Mee of yaadadha. Of yaadadha. Fedhii lubbuu kun hedduu nama mo'ata. Kan fedhii lubbuu kun mo'atee kasaarillee ni jira. Kan irraa baree irraa deebi'illee inuma jira. Of yaadadha isiniin jedha. Kanuma akkasi.